Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota hojjetu ashamaa harka fuudhan jirtan nagaa fayyaa keessan bakka jiraattan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa urjii adda maal qabadhee dhufte jechuun keessaniin oolu haddallee waan haarawaa qabadhee isinii dhufee wanta haarofni sunis akkaataa boqqee kana yookiin fuudhina itti hir'isan jechuudha. Namni tokko dafee fuudhina hin qannasu, fuudhina qannasuun baay'ee nama keessattuu borichiin damee namarraa hin qannasu. Tokko borichi qilleessaatu jira, borichi nyaatarra zayitiidha, garaa keessatti zayitii coometu jira, coomeedha zayitii jechuun hin ulfaata akka garaa coomni sun hin ulfaata damee hin qannasu namni hedduun ispoortii fa'aa yeroo ta'u dalaganii baay'ee tokko shaggaadhaan isiniin jedha. Achi gubatti immoo loomiin kun baay'ee bareeda. Namni loomii fayyadamuu barbaanne ispoortii warra hojjetee shaggaadha. Nyaatanii rafuurra yoo ispoortii hojjetanii qaamni namaa loon hojjetu jechuudha. Yookaan coomni irraa gadi hojjetaa jechuudha. Namni immoo yoo loomii fayyadamuu dandeettan shamarran ta'e keessattuu mana madaan keessatti hir'atanii warri fuudhini borichi uffata uffatanii akkasirraa hin tolle taasisu. Fuudhinni gar malee aneeffatti namarraa hin bareedu waa baay'eedha. Akka garaa ofii ta'uu kan danda'anii fiiganii bakka inni jira yoo fudhatan kaawaa baay'ee nama dadhabsiisa. Qaamni namaa gurraa fudhate nama dadhabsiisa. Akka san hin taaneef immoo leemmoo qopheessee jira. Aynata lama qopheesse. Maaliif aynata lama qopheessite jechuu keessan loomiin buleen kun yookiin addariin kun kaasii akka dhibamuudha. Kun nyaatatti godhama yeroo hedduu ittiin nyaatanidha jechuudha. Kanaaf filannoon keessan kana haa ta'u isiniin jedha akkaataa itti hojjetan mootummaa keessan akkaana haa ta'u hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Dhugaa rabbii waan ofii kiyyaatti fayyadamee argeedha jechuudha. Guyyaa sadii keessatti guyyaa lamatti yookiin argisan jijjiirama. Guyyaa sadaffaatti baay'ee jijjiirama argitan. Achirraa immoo yoo itti fuftanii torbaan lama fayyadamtanii sirriitti jijjiirama argitan jechuudha. Qaamni keessan kun isinii qinxaaya baay'ee jireenya zayitii immoo fuudhina qannasa jettanii nyaata nyaachuun gaarii miti. Yoo dura jettanii nyaatan gizee lamatti deebisu, gizee tokkotti deebisu. Malee fuudhina qannasa jedhanii nyaata akka barbaadanitti nyaachuun immoo baay'ee namatti dabala natti fakkaata. Akkasiin isin jala keessatti waan zayitii qabu baay'ee fayyadamu waantanii natti tola isin jedha. Akkasii ani yeroo baay'ee loomii fayyadama. Waggayyuu qannasaa baay'ee narra hin turu jechuudha. Yoo nyaata nyaatee ammallee itti shujjiree loomii hin fudhadha jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa walitti keessan na wajjin haa ta'u haasaa isin baay'isee jira. Warra mana kiyyaa haarootaa akka sabskiraayib godha koomentii naa kaayaa warra hanga mana hojjetan galatooma. Ammallee tuutii keessan an faana haa ta'u laayik sheer sabskiraayib naa godha. Akkaataa fayyadamiinsa gogaan kun nu barbaachisa turarratti gogaan kun sirrii nu barbaachisa gogaan irratti jechuudha. Kanaafuu
kutee jira. Barbaachisa bishaan ho'aa jechuudha. Bishaaniin danfisee kun ittiin jira waan tokko ittiin ol goota. As keessa daqiiqaa 10 tursiisa bishaan kana keessa daqiiqaa 10 tursiisa hanga ittiin itti ba'u jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee faayidaa qaba. Itti fayyadamee jira fi qiyaa baay'ee na fayyadee baay'ee jaallatee jira. Isinillee ni jaallattan jedhee yaada itti fayyadamaa. Daftanii argitan jijjiirama baay'ee argitan daftanii jechuudha. Saniifuu amma bishaan kun ooffaadha. Booda xiqqishuu jettanii akka isin dhugaatiif isinii ta'utti xiqqishuu bishaan quraata dabalachuu hin dandeessanii yeroo inni itti bahee ta'een booda jechuudha. Akkasuma nyaachitan deemu isaa baay'ee tokko bas daqiiqaa 10 akkanatti fafateettan duubii kana keessa hanga daqiiqaa 10 tursiisee walitti deebila waan inni fakkaatu dhuma isaa. Kun amma akkana ta'ee jira. Dhumni isaa kana fakkaataan isiniin jedhaa daqiiqaa 10 tureetiin isinitti deebi'ee amma dhuguu bichatu naabeen isiniin jedhaa. Hordoftoota kiyyaa waa itti fayyadamaa isinillee hin argitanii wanta inni irraa isinitti himuu jettan laaltanii yoo jettanii faayidaa isaa yoo argitan dubbachuu dandeettanii isiniin jedhaa. Yeroo gabaabaa keessatti fudhadhee akkas ta'ee hin jiru osoo kannas ta'e roza arabaa nyaattanii furdina wajjin rakkatinaan isiniin jedhaa. Obboleeyyan kiyyaa kana fakkaata midhunna wajjumaan bunna warri tokko tokko dammalee godhatanii jiranii yoo isin barbaachise dammalee godhachuu dandeettan. Garuu akkana oloorra dhugdanii bashaggaadha. Beeku kan akka yaadu kanaaf akkanumatti fayyadama. Kana fakkaataan isiniin jedhaa. Mee hundaa'uun qammasee jellaala ofitti deebi'a waan ibsitu. Dhibee baay'ee qoricha loonii natti tolti gara kiyyaan ifuu gaallee wajjin baay'ee fayyadama. Loomiin baay'ee natti tolti jechuudha. Minun dhugee laata. Akkuma dhangaggoofti. Dhangaggoofti malee bareeda baay'ee tokko natti tola. Kunaasaa miti dhangaggaa'umsi loomiin aslan immoo dhangaggoofti. Baay'ee turtiin keessan hanga dhumaatitti viidiyoo kiyya laalaa yaada keessa koopinti irratti kennadha. Yeroo baay'ee viidiyoo ijoolleen hanga xumuraatti hin laaltu jalqabuma laalanii irra butan. Oromoo hoolaa jajjabeessin dhugaa rabbi maaliif walitti dhiibboofna? Sabskiraayib godha, laayik godha, sheer naa godha. Achiin immoo waa tokko namarraa barachuu doktora ta'uun barbaachisu. Waa tokko namni mokkoree yookiin argeetti fayyadamee argee dhufee namaa qoode doktora laazimuu doktora ta'uun barbaachisu. Mush doktorri illee doktora ta'ee baay'ee dawaa habashaa hin beekne hedduutu jira. Ka dawaa akkanatti fayyadamsaa hin beekne hedduutu jira. Haa ta'u malee garuu ijoolleen hedduun doktora akkas hin jedhina. Waan tokko wanta isin fayyadu tokko laalaa isin hin miidhu. Yoo laaftanii wanti sun isin fayyadu baay'ee ofirraa dhiistan. Maal jenna laazim doktora barbaadu hin qabdan. Namni beekee waa tokko isin qoode hunduu isin doktora waan ta'eef. Akka kiyyatti nama tokkorraa nama waan gaarii hojjetu tokkorraa irraa baradha. Laazim nama beekumsa qabu eegu yaani sanirra yaa'in jiraami. Namni kenne ilaalcha akkasii qaba waan ta'eef isiniin jedhee galatoomaa warraan gammaan hojjetu turtan galatoomaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Baay'ee isin jaalladha. Naa waliin rabbiin isinaa jaallatu. Makirtan tenaga anak tuan sini jalan agak video berat boleh kita tenaga anak tuan